Ashama harka fuune daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtan sinaan qabu jennaa oduu isinitti himna. Koongireensiin Federaalaa Oromoo walgahii koreen giddugalaa dhaabichaa guyyoota lamaaf taa'ee xumuruu beeksise. Biyya karaa walqixxummaa irra jiru waamicha tokkummaa nagaa fi daandii dimokiraataa haaraatiif godhamee mata duree jedhuun KFO'n ibsa baaseera. Yeroo biyyi keenya balaa biyyoolessaa hamaa keessa jirtu kanatti koreen giddugaleessaa Koongireensiin Federaalaa Oromoo walgahii guyyoota lamaaf taasiseen booda haala biyyattii ilaalchisee madaallii xumuraa baasee jira. Waggoonni torba darban kanneen abdii banaa dimokiraasii seenaa qabeessaan eegalame seenaa abdii qisaasame ta'anii galmaaniiru jedha KFO'n. Har'a Oromiyaa fi guutuun Itoophiyaa walitti bu'insa siyaasaa, nageenyaa, diinagdee fi namoomaa kan walxaxaa fi hammaachaa deeman marsaa jeequmsaa fi badii fidu keessa seenaniiru jedheera. KFO'n duubatti deebi'uu dimokiraasii kanaa kan miidhame waajjiraaleen isaa cufamanii miseensonni isaa kan ari'atamaa turan ta'us KFO'n cichoominaan jiraachuusaa agarsiisaa kan jiru daandii qabsoo nagaa irratti cichuu keenyadha jechuun ibsa baaseera. Ejjennoo qajeeltoo fi dandamannaa kanarraa ka'uudhaan dhukkuba biyya keenyaa adda baasnee gara fuulduraatti haqaa fi tasgabbii fiduuf karoora keenyas ifa taasisneerra jedha. Haaluma kanaan karoora keenya isa duraa keessaa gama rakkoo biyyaalessaa, kufaatii siyaasaa fi nageenyaa, kufaatii diinagdee fi hawaasummaa, haleellaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa irratti gaggeeffamu gochoonni kunneen walitti hidhamuun dirreen siyaasaa guutummaatti akka cufamu taasisuun humnoota mormitoota hedduudhaaf waraanni filannoo tokkicha akka ta'utti akka ilaalamu taasiseera jedha. Bu'aan isaas waraana biyya balleessaa amma deemaa jirudha. Kanaaf ammoo agarsiistuun Oromiyaan handhuura waraanaa hin dhaabbanne taateetti naannoon Amaaraas waraanni hamaan itti fufee jira. Akkasumas naannoo Tigraay keessa kan jirus haala yaaddessaa keessa jira. Kanaaf itti yaadnee ammallee nagaa fi tasgabbii fiduuf carraaqiin hojjenna jechuun KFO'n ibseera. Waraanaa fi jeequmsa biyya keessaa babal'isuun kun imaammanni qunnamtii alaa of eeggannoo kan hin qabne gaanfa Afrikaatti jeequmsa babal'isaa jiruun cinaa deemaa jira jedhe KFO'n. Hawaasni idil addunyaatii fi gamtaan Afrikaa, dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa fi kanneen biroof rakkoolee Itoophiyaa keessatti uumamaniif yaaddoo ibsuu qofa dhiistanii gara tarkaanfiitti ce'aa ka jedhu KFO'n mootummaan waraana akka dhaabu, mirga namoomaa akka kabaju, olaantummaa seeraa akka kabajuu fi adeemsa dimokiraasii hunda hammatee fi haala akka mijeessuuf dhiibbaa cimaa akka taasisan jechuun tasgabbiin gaanfa Afrikaattis balaa keessa waan jiruuf kanarratti hojjedhaa jechuun KFO'n yaadachiiseera. Dhumarrattis jedha KFO'n saba keenyaaf kan ibsuu barbaannu Koongireensiin Federaalaa Oromoo cichee akka dhaabbatu barii abdii haqaa fi misooma haaraa uummata Oromoo fi saba Itoophiyaa hundaaf fiduuf aarsaa barbaachisu kaffaluuf qophiidha jechuun ibseera. Amantaan humna qabsoo nagaa tokko humni qabnus akka hin raafamne kanumaan isiniif mirkaneessina ni injifanna jechuun KFO'n ibsa baaseera. Haleellaa hidhattoonni godina Booranaa aanaa Dhaasitti raawwataniin shamarran 3 dabalatee namoonni 4 ajjeefamuun dhagahame. Godina Boorana Bahaa aanaa Dhaasitti hidhattoonni sanbata darbe naannoo Somaaleerraa dhufanii namoota 4 ajjeesuu jiraattonnii fi hojjettoonni mootummaa aanaa fi gandaa natti himaniiru jechuun Addis Istaandard baaseera. Haleellaa sanbata xiqqaa ganama aanaadhaas gandaa Raaroo jedhamutti hidhattoota Somaaleetiin dhufan jedhameen raawwatameen dubartoota 3 fi dhiirri 1 ajjeefamu obbo Abduu Baadooyyoo bulchaan ganda Raaroo Addis Istaandarditti himaniiru. Obbo Geedoon mucaan dubraa Salloo Geedoo Waariyoo jedhamtu kan umriin ishee waggaa 9 shamarran lamaan hafan bareedduu Kaanuu Bulee shamarran ganna 14 Antootoo Adii Waariyoo dargaggeettii ganna 17 waliin bakka takkatti haala suukanneessaan ajjeefaman jechuun dubbataniiru. Ajjechaan kunis hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufaniin kan raawwatame ta'uu kaasaniiru. Ministeerri muummee Israa'el nyaata summaa'ee nyaatanii dhukkubsachuun dhagahame. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun nyaata summii qabu nyaatanii mar'ummaan isaanii keessatti dhiitoon argamu waajjirri ministeera muummee Israa'el beeksiseera. Waajjirri muummee ministeera Israa'el ibsa baaseen ministeerri muummee nyaata faalameen erga summaa'anii booda akka malee dhukkubsataniiru. Fayyaan isaanii yeroo ammaa haala gaarii irra jira ka jedhe waajjirichi qajeelfama dooktorootaan ministeerri muummee guyyoota 3 dhufaniif mana isaaniitti boqochuun dhimmoota mootummaa ni bulchuu jechuusaa Reuters
Expressii fi Anaadooluun gabaasaniiru. Moskootti sababa Yuukireen haleellaa diroonii raawwatteen buufataaleen xiyyaaraa yeroof cufaman. Haleellaa diroonii Yuukireen Raashiyaa irratti raawwatteen hordofee buufataaleen xiyyaaraa gurguddoo magaalaa Moskootti argaman yeroodhaaf akka cufaman taasifamuun yoo xinnaate balalliiwwan 140 ol haqamuu aangawoonni biyyattii himan. Ministeerri ittisaa Raashiyaa dirooniiwwan 27 gara magaalaa guddoo biyyattiitti ergaman dabalatee waliigalatti dirooniiwwan 230 ol kuffisneerra jedhan. Abbaan taayitaa aviyeeshinii Raashiyaa akka ibsetti buufataaleen xiyyaaraa ijoon magaalicha keessatti argaman 4 tajaajila isaanii addaan kutuu isaanii dhaga'ameera. Balalliiwwan 130 ol ta'an ammoo kallattii isaanii akka jijjiirrataniif dirqamaniiru. Kana malees humni qilleensaa Raashiyaa haleellaa Yuukireen irratti raawwateen yoo xinnaate namoonni 3 akka ajjeefaman aangawoonni naannichaa ibsaniiru. Waldaan Opereeshinii Tuurii Raashiyaa jedhamu guyyaa dilbataa kaleessa akka beeksisetti sababii haleellaawwan kanneeniitiin buufataaleen xiyyaaraa Moskootti argaman sa'aatii 24 keessatti yeroo 10 cufamaniiru. Ministeerri ittisaa Raashiyaa sanbata ganamarraa kaasee dirooniiwwan haleellaa raawwachuuf turan 45 kuffisuu ibsuun sababii haleellaa kanaatiin buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa Kaalugaas jedhamu yeroodhuma wal fakkaatutti cufameera. Akka ibsaa ministeera Raashiyaatti Ruustoofii fi Biriyaanisk dabalatee naannoleen dhiyeenya daangaa Yuukireenitti argaman akkasumas galaana gurraacha irratti dirooniiwwan hedduun kuffifamaniiru. Dhagaanii kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kan maangoo lamnaa turtii gaarii isiniin jenna.